Tole, hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii nagaan waaqayyoo bakka jirtan iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Jirtuun jirra galata waaqayyoo. Sa'aatii kanaan inni nu ga'e waaqayyo eebbifamu. Haadha tokko isin biraan ga'uu barbaadeeni viidiyoo kana duraan illee isinii hojjadhee ture harka dilee ta'e seeraan kan hin hojjadhe attention irratti kenne gaafii baay'ee deebiin ta'a jedhee yaade tureyyuu. Yeroo baay'ee waa'ee kaargoo ijoollee baay'ee ammas na gaafata garuu waa'ee kaargoo toon taane ani har'a wanti isin ibsu barbaade akkamitti karaa salphaan televezyiinii osoo kaffaltii hin qabaanne akka galfachuu dandeessan isin ibsuu barbaadeeni. Innis akkam yoo maal seetanii isaayyuu ijoollee kaargoo ergattanidha kan siistama kaatti fayyadamuu warri dandeessan jechuudha. Ijoollee kaargoo galfachuu barbaadan karoorsitan televezyiinii karaa salphaan galfachuu dandeessu jechuudha. Innis maanni dirqama gaafa gallu shaanxaa lama nu ajajama kiiloo 46 akka Dubaayitti akka Saa'udiittis akkasii Beeruut 40 natti fakkaate Kuweetis 40 natti fakkaate kiilooni. Ishii kiiloo 7 harkatti qabannu yookiin 10 qabannu malee jechuudha. Amma Dubaay kiiloon 10 harkatti qabatama kiiloon 46 ammoo nu faana deema jechuudha. Shaanxaa lamatti rannee jechuudha. Warri kaargoo ergitan maal gochuu qabdu seetaanii kaargoo ergitu waan ta'eef kiiloo 20 shaanxaa lama qabdu 23 shaanxaa tokko sana kiiloo 23 sana karaa kaargoo ergitu jechuudha. Karaa kaargoo ergitu bakka shaanxaa tokko televezyiinii amma inchi 42tti qabachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf kaffaltii tokko maleedha kan fudhattanii galtan jechuudha. Inchi 42 darbe taanaan garuu birri 400 Dubaay nama gaafata. 43 soota 65 inchi 65 soota birri 400 kanfaltu. Inchi tokko buu jechuudha. Haa ta'u garuu siistama kamitti fayyadamtu bakka shaanxaa tokko kiiloo 23 qabattu kiiloo 10 qabattu televezyiinii inchi 42 qabattu jechuudha. Sila shaanxaa lamatu isin ajajama akka seeraatti jechuudha. Kanaaf shaanxaa tokko gara kaargoo ergitu. Kiiloo 23 jechuun yaa birrii yotti kaffaltan waan biraa wacii isin hin gaafatu. Maybe kiiloo 23 sanatti birrii Dubaay amma ta'e kaffaluu dandeessu birrii 150 sana yookiin waan ta'e. Garuu televezyiinii galfachuu hin dandeessan osoo siistama isaatti fayyadamuu baattan jechuudha. Kanaaf akkasitti fayyadama jechuu barbaadeeni. Ijoolleen baay'een viidiyoo dhaggeeffatanii xumuriin gaafii nama gaafatu. Ani kan hin jechaa jiru ammas shaanxaa lama nu ajajama kiiloo 46 yaani 23 iddoo lamatti. Isa 23 tokko karaa kaargoo ergitanii bakka isaa televezyiinii inchi 42 qabachuu dandeessu jechuudha. Umayyuu isinitti hin gaafatamne bakka shaanxaa tokko waan ta'eef shaanxaan tokko sun bilisa waan isiniif amuuf jalqabuma isa akkasitti galfachuu dandeessu. Haala salphaan televezyiiniin galfachuu hin danda'ama amma inchi 42 jechuudha. Inchi 42 galfattan jechuun immoo hin ga'a. Baay'ee guddaadha. Biyya keenyatti immoo Samsung fi LG hin jiru kan intarneetii fayyadamuu barbaadan baay'ee hin jiru. Isuma yoo jiraate immoo baay'ee barbaadameeti. LG fi Samsung baay'ee eenyudha. Kabiraatu jijjira malee jechuudha. Kanaaf isa haala salphaadhaan galfachuu dandeessu kaffaltii tokko malees galfachuu dandeessu jechuudha. Maaliif kiiloo 23 sana birriitti kaffaluu bichaadha. Bakka shaanxaa kiiloo 23 sana fakkeenya Dubaay birrii 7 shilingii jechuun kiiloo 23tti birrii 7 shilingiidhaan agasoo kaffaltan wayya yaani 2,000 yookiin wanta isin gaafata kiiloo sanatti. Malee waan biraa isin gaafatu. Garuu televezyiinii qabattanii yoo galtanii garuu sirmaayuu inchi 42 qabattanii yoo galtan birrii 8,000 ol isin gaafatu. Televezyiinii qofa. Karaa kaargoo soo ergitan isa argan taanan birrii qallaal isin gaafatan. Salphaa isin gaafatan jechuudha. Karaa kaargoo soo ergitan. Qabattanii yoo galtan immoo eerpoortii keessatti birrii salphaa isin gaafatan. Kaargoo keessattis immoo akkasuma birrii baay'ee isin gaafatu. Walumaa galatti mi'a fe'attanii galtan faana
kuni kan televiziyooniiti isiniin hin jedhan garuu walumaa galatti televiziyoonii kaargoo keessatti arginaanis birrii baay'ee isin gaafatu. Qabattaniis immoo galtan eerpoortii keessatti birrii baay'ee isin gaafatu. Lammaffaa tirfiidha yoo qabattanii galtan kiiloo si jammar eerpoortii keessatti birrii baay'eedha. Kiiloon tokko birrii baay'eedha eerpoortii keessatti. Televiziyoonii amma moo ta'e kiiloo 15 kaasa amma moo salphaate jechuudha. Kanaaf karaadhum salphaadhaan kiiloo 10 harkatti qabattan kiiloo 23 televiziyoonii tokko harkatti qabattanii galtu gaafa galtan. Kiiloo 23 silaa ishii baattanii silaa 23 lama waan ta'eef ishii 23 kaargoo faana ergitu jechuudha. Kun ijoollee kaargoo erguun jedhanii jechuudha. Lammaffaa immoo gizee baay'ee deebisee ammas deebi'anii na gaafatan ijoolleen kaansel eenyutu nu godha akkamitti nu taa'e. Kaansel jechuun bar bakka nagaheen hojjedhu mana sana kanuma jechuudha bar iseen gala bakka gahee jechuudha malee waan biraa kaansel garuu hiikaa lama qaba. Tokko yoo balleessa ta'e balleessanii jarri sun xiqqisiniin qabanii biyya kanatti hin deebitu yaani ofii isaaniitiin gaafa wallo lama tokko gaafa isin gaggeessan tokko abadan fakkeenyaan amma Dubaay waan ta'eef Dubaay waa tokko toon dogoggore yookiin walitti bu'iinsi tokko jiraate nagaggeessuu danda'u mitire nagaggeessuu danda'u waan ta'e dhaqanii akka ishiin Dubaay hin seenne jedhanii kaansel godhan jira. Tokko hiikan isa kanaadha kaansel jechuun. Lammaffaan immoo nagahee jedhanii for example ammoo waggaa 3 achuu jedhe nagahee jedhee san bakka asin deebi'u jechuun mana kaatti deebi'een hojjedhu nagahee hojiin nuti isa jedhamudha. Kaansel jechuun hiikansa karaa lamaan. Ijoolleen baay'een akkamii kaansel na godhu eenyutu kaansel na godha naamin jedhu. Kaansel jechuun isa kanaadha. Garuu inni nani kaansel yoo gootanii bakka jettanii ilaalcha isinii qaba kaargoo keessatti jedhe noormaali bakka kana booda deebi'een hojjedhu nagaa isa jedhamudha. Akkan isinii ibsitti. Kaansel kan nama godhan abadan hin deebitu biyyuma kanaan hojjettu kan jedhanii jarri yoo walitti bu'iinsa qabdan kan isin godhanis jira jechuudha. Innaa isaadha. Waan isin ilaallatu yuun qabu jammar kaansel jechuun ofiif jedhanii ofirraa haqusaan kaansel jechuun maqaa isaaniitiin hin jirtu ati bakka kana booda isa jedhamudha waan biraa miti. Anis nagahee waanan jedheef kanaaf bakka nurraa adda baatee irratti isa jedhamu isaanumatu godha tikkeettii yeroo kutanii waan ta'eef kuni waan gaafii baay'ee namatti uumuu mitiin isiniin jedha. Karaa biraa immoo birriin ani akka kootitti maali akka anaaf salphate hin beeku yeroo mi'a fudhadhu. Ani wanti hin beeku hin jiru ammas maybe sila jarri bakka jara biraa xumureera jedhee dhufee fi laasa jedhamudha malee maaliif akka na salphate hin beeku. Waaqayyo haa eebbifamu ani baay'een sodaadha salphaayyuu na gaafatu seene dhugaan isiniin jedha. Maaliif ijoolleen baay'een sana dura galan maashinii kaargoo keessaa qabaatte waan baay'ee nama gaafatu minamna maashinoota gurguddaa yoo ta'u baatan akkan qabu immoo viidiyoodhaan isin agarsiiseen ture. So ani maayoon kafallee duras mucayyoo fayyoo faana dubbadheera. Ani akkan galee risiitii wayii kutachuudha 300 kanfalee warra mi'a gadi guuree fattashu sanaaf immoo birrii 200 Itoophiyaa kanfalee bakka 500 jechuudha. Wanti na gaafatan hin jiru. Makiina immoo mi'a yeroo baafattan gibbiin bal'aadha. Gibbii keessa amma iddoo balbalaatti duraan isiniin amma iddoo balbala isa caafii dakaatti achi keessa birrii 200 yookiin 300 isinii fe'anii asuma daqiiqaa tokko qofa bar. Garuu makiina nati kontiraataa qabattee dhaqxe yookiin kan kee yoo qabattee dhaqxe keessa hin seenu makiinaan. Kan taaksiin kun fa'ii hin seenu waan ta'eef seera waan ta'eef isin achi keessa 200 yookiin 300 achi isinii baasu. Ani garuu hin baafne isaas immoo namni mana akka makiinaa Isuzu xiqqeetti sana kan manaa au namachi inni seena makiinicha akkasii kan duwwaa taate sana xiqqeetti jechuudha. Isa guddaa ta'an taate xiqqeettiin hin seena malee minibaasii makiinaa manaa hin seenu achi gibbii keessa. Jarri fe'atanii yeroo jiran anis fe'adhee ka'ee xumuree waan hin jiruuf bakka amma iddoo balbalaatti kan koo makiinaan balbalarra kan dhufee mi'a naa fuudhu jechuudha. Balbalarra jira agasitti isaan fuudhee walitti naaf yaanii naa baasanii wajjiniin karra biraa qaqqabsiifadhe
sana booda fudhadhee deeme jechuudha. Garuu ijoolleen fageenyaa dhuftan fakkeenya miini amma ganaman dhaqe gaafa sana baay'ee namni hin jiruufi malee miini tokkoon fattashama amma jalaatti galabbatanii mi'a hilaalu waan ta'eef sa'aatii baay'ee isinitti fudhatu. Tokkoffaa teessanii horofaa qabdu amma miini keessan barbaadamee maqaa keessaniin dhufutti inteessuu achi hin fattashamaa salphaa miti mi'a amma sanaa gadi guuranii itti fattashuu isaanumatu deebisaas seeraan isin hin deebisanii garuu haa ta'u walumatti haru anammiini lamaan tokko cabdee jirti achi keessaa erga deebisanii ergumaas ga'ee jechuudha. Yaa deebisanii kan ashagu isaanuma bareechanii soo isin ashagu baatanii garuu kan isin ashagan isaanuma jechuudha. Agasitti horofaa baay'ee waan qabuuf fiddanii yoo dhuftanii yoo achi keessanii jechuudha. Nama dhufee isin eegu sanatti achi baay'ee dadhabuu danda'u. Sa'aatii itti baatan hin beektani. Sanaaf itti himtanii yeroon si bilbilatti nama rakkootti jettanii akkasiin fudhattanii deemuu dandeessu ijoollee jechuudha. Makiinaa qabattanii dhattanii jechuudha. Warri immoo dhiyoos akkasuma erga miini keessaa isinii fattashamee itti deebisutti ta'an yeroo sana bilbila fakkeenya bira jirtu isinis miini nagannamee fattashamu waan ta'eef yeroo sana qottoo jettaniin amma miinichi deebi'ee ashagamee minaaminatti isiniif dhufu jechuudha. Kanaaf akkasii ijoolleen ana dura galan garuu ijoolleen duraan isinitti mee mi'oota waan argani bakka maashinii miti garuu mi'oota baay'ee minaamina kan qaban akkas 2,000 1,500 nu gaafata warri an jiru. Garuu immoo kan kiiloo 60 hin guunnetti immoo 7,000 nu gaafatan warri jiran jiru. Wacii biraa malee asuma eerpoortii keessa iddoodhuma miini dhufetti kaargoon dhufetti jechuudha. 6,000 caayyoon tokko 7,000 televezyiinii jarri kennanii baay'ee keessa goote isaaf na gaafatan kan jette hin jirtu. Miini maddeedha walumatti kiiloo 60 itti erti televezyiinii sana faana birri amma sanan kaffalee itti erti. Kan koo garuu miini walumattuu duraanis isin himee kiiloo 90 kiiloo 90 jechuun salphaa miti. Kanuma nan gaafannee waaqayyo haa eebbifamu. Yeroo tokko gargaaramuunis hin jira akkanatti. Ijoolleen kiiloo 50 fe'anii yoo ammoo baay'ee kanfalle warri jedhan hin jiru ijoolleen baay'een jechuudha. Anuu kan hin beeku nan jira baay'een isaanii akkas jedhu jechuudha. Akkasii tokko faga waaqayyoon isin haa gargaaru sanaan ala akkuma jedhamu mi'a bergit asittis achittis wajjin hin qaba. Mi'a fidanna yoo jettanii isinitti mee yeroo baay'ee deddeebi'eeti mi'a ija qabu jechuudha. Mi'a maashinii ta'ee fi mi'a bakka waan ta'e ijatti isin bareedu malee isin jettanii bakka uffata soofidhaan garuu salphaa miti. Waliin fakkaatu uffannasiitis garuu haa ta'u ግን mi'a yoodhuma fidattanii isin warri kaargoo yoo jettanii maaliif yeroo kanatti waciinsa baay'eedha. Bergit kalkulee togootanii baay'eedha. Achitti kiiloo amman kanfalee isinitti maan dhufee eerpoortii iddoo mi'a baasu qofatti waaqayyoon na gargaare maleedha. Ashii mana keessan hin gahuudhaaf salphaa miti taaksii kontiraata qabdanii jechuudha. Ijoollee fagoo itti galtaan amma miin akkasiin fe'anii galan hin beeku. Ani hin beeku. Na akkasii hundaafuu viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadha. Ijoollee asis share godhaa. Subscribe warri maatii koo ta'an immoo subscribe godhaa. Maatii koo ta'an isiniin jedha. Ijoollee baay'eedhaaf share godhaa. Ijoolleen baay'een na gaafatu dhugaa jechuun baay'ee irra deddeebi'anii immoo na gaafatan waa'ee kaffaltiiti. Waa'ee kaffaltii achirratti waan ta'eef ijoolleedhaaf share godhaa jechuudha. Jechuun waliin hageenyu yaada qabnu gaaris haa ta'u abbaa fudhatamee fi garuu waliin gaati ijoolleedhaaf share godhaa. Ijoolleen akkamitti eenyu gaafanna kan jedhan baay'eetu jira waan ta'eef jechuudha. Viidiyoo ijoollee beektan hiriyoota keessaniif share godhaa isaaniif gargaarsa jechuudha. Gaafii baay'eeti ta'a. Wanti beekan hin jiru waa'ee kana ijoolleen baay'een. Ani amma narra ga'utti kaffalaa dhufee malee amma ija koon argutti wanti hin beeku hin jiru. Bergit kiiloo qofan beeka. Kiiloon immoo ammuma turu isinitti dabala jedhee ani jalqaba kaargoon erga yeroo hin jedhu birri 6 ture achitti birri Dubaayin. Birri 6 jechuudha. Keenyatti amma birriin tokko ishii sun birri 18 minaamina ta'a jira black marketidhaan.
yoommoo baankii ta'e birrii 14 ምናምን natti fakkaata 13 kanaaf birrii 6 ture akkasittan herregee jalqabee yeroon erguutti ga'utti ji'a 3 booda garuu birrii 7 shilingii ta'e jechuudha amma immoo 8 hin ta'a yeroo sanaa yoo 8 hin ta'a jira waan ta'eef 8 shilingiidha amma jechuudha sa'aatii kanatti kiiloon tokko jechuudha birrii 8 shilingii Dubaay immoo herreegaa birrii 18 amma makka ta'e garuu mi'a achuma yoo dhufes gaariidha mi'a ijoo qabu yoo fidattanii jechuudha kanaaf gaafii qabdan immoo dabalata yoo gaafii qabaattan komantii jalatti naa barreessa yaadas yoo qabaattani komantii jalatti naa barreessanii isiniin jedha warri maatii koon taane maatii koo ta'a subscribe godhaa hunda dandeessuudha sarchi godha